Maqaan Waaqayyo Gooftaa machaa kan eebbifame haa ta'u fagoodhaaf dhiyoodhaatii sagantaa kana hordofuudhaaf qophooftanii kan as dhiyaatan obbolootni koo nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. As magaalaa Oslo biyya Noorweey Waldaa kristaanaa warra Wangeelaa Oromoo Oslo irraati nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Har'as wal tajaajiluudhaaf kunoo fuuldura keessanitti dhiyaannee jirra. Ana wajjin obboleessa keenya Paaster Darrasaa biyya Roomaa Xaaliyaanii irraati akkasumas Faarfataa Abbabaa Abbashuu Bergen Noorweey irraati fuuldura keessanitti dhiyaanneerra sagantaa kana qindeessee geggeessuudhaan isin biraan kan goommoo obboleessa keessan Robsan Makooti. Waaqayyo har'as yeroo addaa nuu kenna obboloota ko. Waaqayyo har'as nutti dubbata, nu jajjabeessa, Waaqayyo sagalee isaatiin nu soora. Maqaan Waaqayyo Gooftaa machaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo isa guyyaa har'aan gargaaree tiksee asiin nu ga'eef galanni guddaan isaa haa ta'u. Akka simbirroon kiyyoo adamsituu jalaati jedhe. Akka simbirroon kiyyoo adamsituu jalaati jedhe. Akka kanatti Waaqayyo balaa kana fakkaatuti nu ooshee nu baraaree asiin nu ga'e jedhee faarfataan. Maqaan Waaqayyo Gooftaa machaa kan eebbifame haa ta'u. Waan nu lolu, waan challenge nutti ta'u, waan gufuu nutti ta'u, waan karaarraa nu balleessuuf barbaadu dhibame miti garuu Waaqayyo nu gargaare. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Har'aan nu ga'e. Kanaaf Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Maqaan Waaqayyo Gooftaa machaa kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaan iddoo tokko sinii dubbise gabaabsinee Waaqayyoon galateeffachuudhaan sagantaa keenya guyyaa har'aa dabarsinee Waaqayyootti laannaa. Isa booddee Waaqayyoon waliin faarfannaa hin waaqessinaa. Atti fufuudhaan immoo Paaster Taaddasaan sagalee Waaqayyoo nuu fidanii dhufu akkasumas immoo Waaqayyoon nuu kadhatu. Yeroo bal'aa qabaannaa, yeroo eebbifamaa qabaannaa. Isin immoo sagantaa kana share godhaatii nama hundumaan ga'a. Sagaleen asirraa darbu, dubbiin asirraan darbu kun kan fayyinaati, dubbii fayyinaati, dhimma fayyinaati, dhimma jireenyaati waan ta'eef hundumtuu dhaga'uu qaba. Akka namni dhaga'uuf Waaqayyo carraa kana nuu kenne. Maqaan Waaqayyo Gooftaa machaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf hiriyoota keessanitti share godhaa Facebookii keessan irratti iddoo tokkoon sagalee Waaqayyoo keessaatii dubbisa. Akkana jedha macaafaa lakkoobsa boqonnaa 31 lakkoobsa 49 irra jiruun isinii dubbisa. Nuyi hojjettootni kee loltoota abboommii keenya jala jiran lakkoofneerraadha. Nu keessaa nam tokkollee hin abamne jedhan jedha. Maqaan Waaqayyo Gooftaa machaa kan eebbifame haa ta'u. Warra loltoota hooggananii duulaaf diinatti bobba'antu eega diinaa wajjin lola guddaa keessatti yeroo dheeraa dabarsanii booda gara Museetti dhufanii riippoortii godhan waa'ee lola isaanii. Diinaa wajjin wallaansoo guddaa wal qabaa turan. Wal lolaa turani. Gosa Israa'el keessaati nama kumatu dhaqe yoo xinnaate nama 12,000tu hirmaate jechuudha isaan keessaati. Isinitti haa mul'atu. Nama hedduu wajjin lolatti bobba'anii lubbuu hedduutu dhumechi keessatti diina baay'eetu dhume, boojuu baay'eetu argame. Isaan keessaa garuu nam tokkittiin lubbuun isaa hin banne kana fidanii Museetti himan. Firoottan koo lola afuuraa guddaatti jirra har'aanaaf isin. Lola sana keessaa garuu warra lubbuun dhabaman utuu hin ta'in warra jiraatan taane har'a geenye fuuldura Waaqayyootti riippoortii gochaa jirra. Maqaan Waaqayyo Gooftaa machaa kan eebbifame haa ta'u. Waldaa keenya keessaa lubbuun bade hin jiru. Firoottan keenya keessaa lubbuun bade hin jiru. Maatii keenya keessaa kan du'e hin jiru. Yaa Waaqayyo Gooftaa machaa situ har'aan nu ga'e jennee Waaqayyotti riippoortii dhiyeessuudhaaf har'a dhufne. Maqaan Waaqayyo Gooftaa machaa kan eebbifame haa ta'u. Kan lubbuu qabu, kan jiraatu, kan hafuura baafatu hundumtuu immoo Waaqayyoon haa galateeffatu jedha faarsaa Daawit irraati. Kanaaf Waaqayyoon guddisnee galateeffanna isa har'aan nu ga'e. Mee gabaabsine sagantaa kanas dabarsinee Waaqayyootti laannaa. Waaqayyo immoo ofii isaatiin atti darbee akka inni nu gaggeessuuf hin kadhannaa. Waa'ee guyyaa har'aatiif immoo Waaqayyoon hin galateeffanna. Haalelooyaa. Yaa Waaqayyo Gooftaa machaa galataaf huqubaan siif haa ta'u. Guyyaa har'aatiin eeddee waan nu geesseef baduu lubbuu cabuu lafee mudhukuu foonii dhangala'uu dhiigaa malee Gooftaa nu eeddee nu tiksitee waan guyyaa har'aan nu geesseef galataaf huqubaan siif haa ta'u. Maatii keenya keessaa kan duulatti bobba'e keessaa loltoota nu jala jiran keessaati tokkollee hin duune jedhanii dhufanii Museetti himani. Lubbuun bade tokkoyyuu hin jiru jedhani. Gooftaa bara
Ilaa eegumsa nu gooteef nu keessaati maatiin keenya eegamee jirra. Ilaa sabni keenya eegamee jira. Ilaa hawaasni keenya eegamee jira. Gooftaa ollaan bitaaf mirgaa eegamee jira. Warri maqaa keetti dhaame warra siin waammatee manaa ba'e keessaati kan bade hin jiru. Hunduma isaanii eegdeetta. Eeddee waan har'aan nu geesseef galataaf oqubaanessiifatu. Ilaa yaa Waaqayyo gooftaa maccaa guyyaa har'aa immoo fuuldura keetti dhiyaannee siif akka galata dhiyeessinu waan nu dandeessisteef ulfaadhu. Yeroo kanaaf iddoo kana waan nu laatteef sin galateeffadha. Anaaf obboloota koo gooftaa waan nu gargaarteef. Ilaa warra sagantaa kana irratti tajaajilaaf as baanee jirru waan nu gargaarteef, waan jabina isaa nu laatteef, waan carraa isaa nu laatteef galataaf oqubaanessiifatu. Obboloota koo bakka garagaraa taa'anii immoo sagantaa kallattii kana dhaggeeffatan. Gooftaa isaaniinis waan gargaarte, maatii isaanii waan gargaarteef, waldoota isaanii lafa isaan jiranitti waan gargaarteef galataaf oqubaanessiifatu. Biyya sii keessa jiraannu, biyya keessatti dhalanne gooftaa, fagoof dhiyoo biyyoota ollaa hundumaa waan nu eeddeef, waan nu tiksiteef, ilaa gooftaa koo dhukkubi hamaan kan lubbuu namaa gooftaa gaadu, kan fayyaa namaa gaadu nun arganne kanaaf si galateeffanna. Kun hundumtuu eegumsa keerraatii kan kee waan ta'eef si galateeffanna. Gooftaa bara baraa sagantaa keenya guyyaa irraa dabarsinee sitti laannaa ati nuu gaggeessi. Lama sadiis taatanii lafa sinatti achitti argamtanitti immoo angidduu keessanitti argama jettee akkuma gooftaa dubbii kee keessatti caafamee jiru si kadhannaa ati kottuutii gidduu keenyatti argami. Ati kottuutii ofii keetii sagantaa kana gaggeessi. Ilaa gooftaa signaalii sagantaa kanaa. Ilaa gooftaa connectionii tamsaasa kana hunduma isaa dabarsinee sitti laannaa ati to'adhu. Waan asirratti dubbatamu hunduma isaa ati to'adhu. Arraba keenya irra taayitii ati ofii keetii dubbadhu. Sammuu keenyaa yaadiitii ati saba keetti dubbadhu gooftaa bara bara. Garaa saba keetii laphee saba keetii immoo bani. Gooftaa dhageenyee kan fayyine akka taanuuf ati nu gargaari. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiif dhumaaf jalqaba sagantaa keenyaa ofii keetiin to'adhu. Ameen. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Akkuma silaa isin barsiise Paaster Taaddasaa Darrasaa Roomaa Xaaliyaanii irraatii, obboleessi koo Abbabaa Abbashuu immoo Bergen Noorwee irraatii nu tajaajiluudhaaf gidduu keenya jiru. Waaqayyo yeroo addaa nuu kenna har'a. Annan amanaa Waaqayyo waan addaa godha lafa kanatti. Amantii akkasiitiin, waliigala akkasiitiin sagantaa keenya jalqabna. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa kan eebbifame haa ta'u. Obboleessi koo Abbabaan Faarfannaadhaan sagantaa keenya itti nuuf fufa. Hammanni qophaa'utti immoo ammas irra deebi'een isin yaadachiisaa sagantaa asirratti darbaa jiru kana sheer godhaa Feesbuukii keessan irratti. Hamaa tokko hin qabu, waan tokko illee gatii nun gaafatu, garuu wangeela labsuu keessatti lakkaa'ama kunis waan ta'eef. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Ameen. Yaa Waaqayyo bagalanni bara baraa si haa ga'u. Ameen. Mootii bara baraa tulfaadhu. Ameen. Eegumsi kee baay'atee bobaa kee jalatti nu qabattee arraan nu geesse gooftaa. Mootummaan kee bara baraan ulfaatu ammayyuu. Ameen. Kun hundumtuu araara kee baay'inaan tola kee baay'inaan gooftaa. Fuuldura kee dhaabbannee ammoo kunoo si faarfachuudhaaf si galateeffachuudhaaf fuuldura keetti dhiyaannee jirra. Ati nu gidduutti argamuun jaalala kee ta'u. Ameen. Maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin faarfanna. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa.
Yesuus gooftaadha. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus bara biraan Haleluuyaa. gooftaadha. Ulfinniif kabajni hundumti isaa isaaf haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Haleluuyaa. Obboleessa koo Abbabaa Abbashuu. Waaqayyo gooftaan maccaa jireenya kee haa eebbisu. Tajaajila kee haa eebbisu. Haleluuyaa. Waaqayyo kaayyoo guddaa sirraa qaba Abbee. Ganaa waan guddaa hojjeta siin. Ameen. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa kan eebbifame haa ta'u. Turtanii sagantaa kanaa gara sagantaa kanaa kan dhuftan obbolootni koo fagoof dhiyoodhaatii sagantaa kanaa hordofaa kan jirtan akkasumas eega jaan wal agarree gara ji'a sadiif kan adeemnu amantootni waldaa keenyaa hundumti keessan bakka jirtanitti ammallee irra deebi'een nagaa Waaqayyoo isin gaafadha. Kun sagantaa keenyaa waaqeffannaa sanbata guddaa Caamsaa 10 bara 2020ti. Waaqayyo yeroo eebbifamaa nuu kennaa jira. Obboleessi keenya Paaster Taaddasaa Darrasaa biyya Xaaliyaanii magaalaa Room irraatii nu tajaajiluuf immoo kunoo gidduu keenya jiru. Paaster Taaddasaan biyya Xaaliyaaniitti kan argamtu waldootiidha. Tokkummaa waldootii kristaanaa warra Wangeelaa Itoophiyaa keessatti dura taa'aa ta'aniitu gaggeessaa jiru. Yeroo rakkisaa yeroo dhukkubni koronaa baay'ee hammaate kana keessa sagalee Waaqayyootiin amantoota naannoo sana jiran biyya sana jiran jajjabeessaa jiru. Online baay'ee tajaajilu Paaster Taaddasaanii waldaa keenyas dhufanii tarii waggaa 16-17 ta'a jedheen yaada. Nu tajaajilanii turan yeroo sana Waaqayyo immoo carraa barbaadetti fayyadamee immoo naannessee walitti nu fide. Har'a paasteriin nu tajaajilu isa fuuldura garuu Paaster Taaddasaa waan tokkoon gaafachuu barbaada. Akkuma hundumti keessan beektan haalli dhukkuba koronaa biyya lafa garmalee raasaa jiru. Biyyooti tokko tokko marsaasa kana waan keessa darban fakkaata. Biyyooti gara biraan ammayyuu rakkina sana walakkaasaa jiru. Biyyootiin kaan immoo ganaatti adeemaa jiru. Qarqararra jiru. Fakkeenyaaf amma haalli biyyi keenya irra jirtu biyyi Itoophiyaa gara rakkina kanaatti reefuu qarqararra itti seenaa waan jirtu fakkaata. Yeroo darbe keessaa namootni balaa kanaan qabaman 17 ture. Kaleessa immoo yoo dogoggoruu baadhee gara nama 25 ol ka'ee jira. Haalli amma jiru kun gaarii miti. Biyyoota Awurooppaa rakkina kanaan garmalee hubaman keessaa immoo biyyi Xaaliyaanii biyya amma Paaster Taaddasaan fa'aa keessatti argaman ishee tokko. Biyyi Xaaliyaanii hamma ammaatti gara namoota 30,000 dhabdeetti sababa dhukkuba kanaan. 100,000 baay'een qabamaniiru dhukkuba kanaani. Hubaatii guddaa ga'ee amma suuta wantu tokko ikonomiin biyya sanaa banamaa jira. Mee namoota biyya keenya keessaatii dhimma kana dhaggeeffachaa jiran sagantaa kana dhaggeeffachaa jiraniif barumsa ta'a jedheen yaada. Itti dabalees immoo akka waldaa kiristaanaatti itti gaafatamummaatu nurra jiraata. Dhimma kana ilaalchisee namoota gidduutti awareness uumuun barnootaaf odeeffannoo karaa dandeenyu hundumaa kennuun illee itti gaafatama keenya jennee waan amannuu fi mee muuxannoo keessa dabartan xinnoo ishee nuu hiraame gara ergaa sagalee Waaqayyootti tuun seeniin fuuldura Paaster Taaddase. Galatoomi obboleessa koo Robsan akkasumas Waaqayyo si haa eebbisu obboleessa koo Abbabaa. Hunduma keessan warra tamsaasa kana dhaggeeffattanii hundumaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaa koo isinitti dhaama. Egaa obboleessi koo Robsan akkuma isinitti himetti ani magaalaa Room keessan jiraadha, Xaaliyaan keessa. Bara baay'ee na ta'eeras keessa yoo jiraadhu. Wanti yeroo kana ta'aa jiru kuni baay'ee nama sodaachisa. Wanti ta'aa jiru maal fakkaata isa jedhu garuu walumaa galatti namni keenya sabni keenya idduma jiruutu dhagahuunsaa rakkinni biyya kanatti qaqqabe kuni darbee nurrattis akka raawwanneef of eeggannaa nuu ta'anatti fakkaata. Kanarraan ka'ee magaalaa kana keessatti amma tokkummaa waldaa jalatti akka waldaatti hubannaa akka argatuuf namni keenya sagantaa adda addaa qopheessinee dhukkubni kun akkamitti nama hubaa jira, rakkina akkamiitu qaqqabaa jira, dogoggorri karaa sabaa jiru maalidha isa jedhu argisiisuudhaaf tattaaffii adda addaa gochaa turre. Egaa walumaa galatti gara Xaaliyaanitti yoo deebinu dhukkubni kun yommaa reef jalqabu baay'ee tuffatanii xinneessanii akkuma qufaa utaalloo yeroo gannaa dhufu yeroo bokkaan roobu dhufu akka kanatti ilaalanii warri biyya bushanis ta'e namumti jiraataa umti biyya kanaayyuu dubbii isaa gadi xinneesseetu ilaale. Akka fakkeenyaaf yoon isinitti hime gaafa Febraarii bultii 27
namoota 17 duwwaatu du'ee ture gana reef. Kan immoo dhukkuba kanaan immoo qabameeru gara nama 650 ture walumaa galatti. Yeroo sanatti egaa maal ta'ee inni tokko dhukkubni kun baay'ee sodaachisaadha. Nama hubaa jira. Biyya Chaayinaatti nama fixaa jira. Ofaa eeggannu jedha. Garuu immoo warri biyya bushanii fi namoonni dhimma kana baay'ee gadi fageessanii ilaaluun barbaanne maal jedhanii lakki rakkinni hin jiru. Kuni qufaarraan adda miti. Dhukkuba yeroo hundumaa ganna dhufurraan adda miti. Kanarraa of eeggachuun barbaachisaa miti jedhani. Kana keessaa nam tokko namichi maqaan isaanii Niikoolaa Zingareetti jedhamu dura taa'aa hoogganaa paartii dimokiraatikii biyya kanaati. Ka'aniitu gara magaalaa Milaanoo deeman iddoo Lombaardii jedhamu iddoo amma baay'ee hubamte kana jechaadha. Achi deemanii maal jedhanii nuti ikoonomiin nuti qabnu dhukkuba vaayirasii isamma dhufaa jiru koronaa kana caala baay'ee jabaadha. Kanaaf mana hin taa'ina bahaa nyaadhaa dhugaa walitti deemaa piisaa keessan nyaadhaa laazaanyaa keessan nyaadhaa jedhaniitu jajjabina kennanii dargaggoota walitti qabanii waliin dhaamsa kana dabarsanii namni inni kanaan dura xinnoo ishee of keessaa sodaa qabu ture amma edda isaan dhaamsa kana dabarsanii booda sodaa of keessaa dhabe jechaadha. Sochiin akka garaa ta'e jechaadha. Gaafuma sana dura taa'anii hoogganaan kantiibaan Milaanoo namichi Beppe Saalaa jedhamu isaanis akkasuma gadi bahaniitu viidiyoo tokko qopheessanii viidiyoo sanarratti maal jedhaa Milaanoon keenya hin cufamtu. Nuti nyaachuu keenya dhiifnu bashannanuu keenya dhiifnu galgala keessa baanee iddoo sirban iddoo shuphisan deemuu keenya dhiifnu vaayirasii kana caalaa jaalalli nuti biyya keenyaaf qabnu ikoonomii keenyaaf qabnu jedhanii dubbatan. Egaa kuni ta'ee booda bultii 10 booda maaltu ta'ee namoonni du'anii namoota 17 irraa gara 223tti guddatan. Namoonni dhukkuba sanaan qabataman immoo 650 irraa gara 5,883tti guddate. Kun egaa maal argisiisa walumaa galatti yoo jenne warri biyya hooggananis ta'e sabni biyya kanaa jalqaba irratti vaayirasii kana akka waan laayyootti ilaalee ture. Akka waan nama miidhuu hin dandeenyetti ilaalanii turan. Kanarraan kan ka'e egaa namni baay'een miidhame jechaadha. Amma walumaa galatti nama meeqatu miidhame yeroo kanatti yoo jennu egaa Febraarii 27 kan qabamanii 650 ture jenneera. Warri du'an immoo 17 turanii jenneera. Yeroo kanatti kan vaayirasii kanaan qabamaniiranii 218 fi 268. Warri du'an immoo 30,395. Egaa kuni baatii sadii keessatti nama ammasiitu du'e jechaadha. Kuni maalirraan kan ka'e ta'e isa jedhu yoo ilaallu Waaqayyoon sodaatanii gorsa dhaggeeffatanii of eeggannaadhaan gara fuulduraatti deemuu mannaa dubbii xinneessanii ilaaluu tuffachuu kanatu du'a amma kanaa fide. Amma yeroo kanatti illee namoonni mana yaalaa jiranii walumaa galatti 84,842. Warri immoo amma du'aaf jireenya qixxalamaan jiranii har'amoo boruu du'u jedhamanii kan sodaataman immoo 1,034. Egaa kana yoo ilaallu dubbii tuffachuun barbaachisaa miti. Vaayirasiin kun utaalloo yookaan qufaa yeroo kaan beeknu wanta ganna dhufee deebi'ee deemu lubbuu namaaf waan sodaachisaa hin taane miti. Kanaaf warri biyya keenya jirtanii, warri biyya alaas jirtanii waan kana sodaatanii irraa of eeggachuu. Beektonni fayyaa waan isaan dubbatanii, wanti mootummaan dubbatu kun yoo kabajne, yoo ittiin jireenya keenya gaggeessine unumaan du'arraa nu eegaa. Of eeggadhaa jechuun barbaada Robsan. Paaster guddaa eebbifamaa gorsa guddaadha. Egaa fagoof dhiyoodhaati gorsa kana dhaggeeffachaa kan jirtan. Keessumaa biyya keenya keessatti yeroo amma haalli isaa ol ka'aa deemutti rakkina guddaatu jira. Rakkinni eegumsa fayyaa jira. Hanqinni hospitaalaa fi ogeeyyii fayyaa jira. Rakkinni ikoonomii jira. Sanarratti kun dhufnaan waan baay'ee gaddisiisaa ta'uu danda'a. Kanaaf namni hamma dandeetti akka of eeggatu akka waldaa kiristaanaatti yeroo hundumaa waldaan keenyaa dhaamsa ishee dabarsiti. Akka namoota illee itti gaafatamne irra jirutti hundumti keenya
isa kana dubbachuu barbaanna. Waaqayyo gooftaan maccaa sinaa eebbisu paaster. Egaa kun kan isinii darbaa jiru waldaa kristaanaa warra Wangeelaa Oromoo Oslo irraati. Hojii waldaan kristaanaa hojjetu warri deeggaruu barbaadanii lakkoofsi viipsii fi baankii asirratti isinii barreeffamee jira. Luba waldaa qunnamuu warri barbaadanis bilbilli isaanii asirra jira. Qunnamuu dandeessu. Sagantaan kun sanbata guddaa sa'aatii 18:08tti jira. Amma walumaa galatti yeroo kana hafuura qulqulluu fi paaster Taaddasaafin dabarsee kennaa yerootti sagalee Waaqayyoo dhageenyu ta'a. Galatoomii Robsan asirratti ituun dubbii sagalee Waaqayyootti hin deemiin dura waa tokko irratti dabalee kanarratti odeeffannaa tokko egaa namoota iddoo adda addaatii afeeruudhaan haalli biyya keessa jiru maal fakkaata isa jedhu gaafachuuf yaalee waan hin tureef waan hin dhaga'e irratti hundaa'ee ammas saba keenya warra kana dhaggeeffataniif jecha tokko dabarsuu barbaada. Caalmatti immoo dhukkubni kun dhukkuba warra biyya adiiti malee unuun nun ilaallatu. Unuuf miidhaa hin qabu jedhanii kanaan dura ture kun ammayyuutu hin jijjiirami. Namni akka waan tokko hin taanetti akka wanti nama sodaachisu namni dhukkubni biyya fixuuf jiru kun akkan dhufnetti deddeebi'aa jira waan jedhu dhageenyeerra. Kun obboloota koo kun dogoggora guddaa. Magaalaan ani keessa jiru kana keessatti biyya Xaaliyaan keessatti namni akka baalaa harca'aa jira. Namni lakkoofsa nama sodaachisuun du'aa jira guyyaa guyyaadhaan. Gaaf tokkotti nama 963 faatu du'a. Iddootti awwaalan dhabanii namni firasaa awwaaluu dadhabee haati ituu mucaashee ijaan argin deemtee awwaashallarree ituun argamiin namni awwaalamaa jira. Maaliif eegaa ituu of eeggannaadhaan waan kana keessa darbuu dandeenyu gorsa dhaggeeffannee yeroo rakkinaa kana darbuutu dandeenyu maaliif dubbiin gara du'aatti nama geessu akka salphaatti ilaalama. Maaloo saba keenya warri kana dhageessani warri Itoophiyaa keessa jiraattani warri biyya alaa keessa jirtani of eeggachuun nu barbaachisa. Ituu rakkinnin dhufiin wanta rakkana fidu kanarraa of fageessuun nu barbaachisa. Kanarratti dhaamsa koo isinii dabarsuun barbaada. Waaqayyoon haa sodaannu, of haa eeggannu, gara Waaqayyootti haa deebinu. Kanan jechuu barbaada. Iddan kana jedhee dhaamsiin ani dabarsuu barbaadus kana wajjin waan walitti hidhatedha dubbii sagalee Waaqayyoo irraayyuu. Mee sana dura waliin mee haa kadhannu mee Waaqayyoo dubbii isaa hubachuu akka dandeenyu ayyaan akka nu baay'isu. Wanti nuti dhaggeeffannu kuni nu keessa lixee jireenyaaf akka nuu ta'u ittiin gara fuulduraatti deemuuf akka nuu ta'u. Yaa Waaqayyoo yaa Abbaa keenya maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin carraa nuu laatteef dubbii sagalee kee dhaggeeffachuuf siin gorfamuuf waan hafuura kee biraa dhuferraa dhageenye barannee ittiin gorfamne gara fuulduraa keenyatti Gooftaa iddoo ati nuu yaaddeetti qaqqabuu akka dandeenyu ayyaan akka nuu baay'iftu ana isa dubbatuufis obboloota ka warra dhaggeeffataniifis hafuurri kee inni qulqulluun akka nu gargaaru nan si kadhadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu gidduutti maqaan kee ololaa jedhu. Iddoo jirrutti warri maal gochuun nurra jira jennee naanee sodaannee dubbii walii wallaallee Gooftaa teenyee jirru yommaa sagalee kee dhageenyu yommaa dubbii kee dhageenyu waan gochuun nurra jiru akka nuuf galu garatti adeemuun nurra jirutti akka deemnu Gooftaa jabina akka nuuf laattu maqaa Yesuusiin nan si kadhadha. Galanniif ulfinni maqaa Gooftaa Yesuusiin kan kee haa ta'u. Maqaa tokkicha ilma kee Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif jedhiitii nu dhagayi. Ameen. 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 Amen. Egaa yooni dubbii sagalee Waaqayyoo dubbadhu akkuma diiramaa obboleessi koo Robsan dubbatetti eddanii afaan Oromootiin tajaajile biyya ummaan jiru afaan Oromootiin tajaajilaan ture Amaariffaan tajaajilaan ture eddan biyyaa bahee waggaa 16 na ta'uuf egaa afaan Oromootiin eddan tajaajile. Yeroo dhumaaf immoo yommaan tajaajile waldaa Oslo deemeetan ture kan hin tajaajile. Kanaaf yooni qixxa lamaanitti rakkadhu yoona argattani egaa dubbiin afaanii yootti fayyadamani malee dadhabuu waan danda'uuf akkana of kalchitanii kabajaanin isin gaaffa amma danda'u garuu akkana jalaan banneef itti hojjechaa waan hin tureef itti yaala. Gara dubbii Waaqayyootti yoon isin deebisu dhaamsi koo har'aa Waaqayyo faana hubannaadhaan hojjechuu kan jedhudha. Waaqayyo faana hubannaadhaan hojjechuu. Namni yeroo baay'ee hojjechuu hin barbaada. Gara fuulduraatti deemuu hin barbaada.
garuu waan hojjetu sana yookaan hubannaadhaan hin hojjetu waaqayyo faana deemee hin hojjetu akka isatti fakkaatetti hojjeta. Haninni yaadu qulqulluutti fakkaata. Haninni beeku guutuutti fakkaata. Waaqayyotti hiiqee waaqayyo jedhu akka ani jedhudha jechuu mannaa hanani yaadutu sirriidha jechuutu itti tolaalli nama. Garuu edda gara mana waaqayyotti dhufnee booda edda gooftaa barree booda kan nurraa eegamutu waan hojjennu hundumaa hubannaadhaaf ogummaadhaan waaqayyo wajjiniin tarkaanfachuudhaan hojjechuudha. Kan akka goonuufi gara amantiitti kan waaqayyo nu waame. Namoonni tokko karaarra jallatanii deemanii wanti isaan hojjetanii qulqulluu akka isaanitti fakkaatu macaafni qulqulluu akkana jedhee dubbata. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 12 irratti xurii isaaniitti ituma hin qulqullaa'in qullaa'oo kan of se'anii jiru. Xurii isaaniitti ituma hin qulqullaa'in ituma akka fedha waaqayyootti hin deddeebi'in fedhi waaqayyo isa kamidha isa jedhu ituu hin bariin sana keessas ituu hin jiraatiin waa'ee mataa isaanii yoo yaadani waa'ee gola isaanii jireenya isaanii akkaataatti deemaa jiranii yommaa ilaalani ani qulqulluudha waaqayyo fundurattis nama fundurattis fudhataman qaba jedhanii warri yaadanii jiru. Garuu eenyummaa isaanii yoo ibsu maal jedha xurii isaaniitti otuma hin qulqullaa'in jedha. Dogoggorri nama argitanii obboloota ko yommaa dubbii sagalee waaqayyo wajjin walii galuun hin jiru ta'e yommaa hubannaadhaan hin deemamu ta'e namni xuriittitu jiraatu wallaalummaa keessatu jiraatu waaqayyo wajjin waliif hin galiin garuu maal jedhee yaaduu danda'a ani waaqayyo gooftaa maccaa wajjin jira jedhee yaaduu danda'a. Waaqayyo hubannaa akkasii keessaa nu haa baasu. Waaqayyo dogoggora akkasii keessaa nu haa baasu. Argitanii obboloota ko maaliifiree hubachuun kan nu barbaachisu yoo jenne ituma dogoggora keessa jirru ituma hubannaadhaan hin deemin hubannaa nan qaba ogummaa nan qaba akkan jenneefi caalmaatti yeroo kana hubannaa keenya irratti hirkachuun bu'aa hin qabu badiisa malee. Yeroo kanatti yoo waaqayyo irratti hirkanne malee yoo ogummaa irratti hirkanne malee yoo hubannaa irratti hirkanne malee wanti nuti fiignu qobaa keenyatu waaqayyo wajjin waliin galiin ituu akka dubbii sagalee waaqayyootti hin deddeebi'in wanti nuti fiignu kuni bu'aa hin taane fiduu danda'a. Hanittiin badani fiduu danda'a. Kana hundumaa kan hin dubbachuu barbaadu gara koronaattis hin deebisuufis ni galee obboloota ko. Gara haala jireenya bara kanaattis hin deebisuufi. Macaafa faarfannaa boqonnaa 127 lakkoofsa 1 irratti akkana jedha. Waa'ee fiiguu, waa'ee hojjechuu, waa'ee ijaaruu, waa'ee eeguu, waa'ee of eeguu, namas eeguu akkana jedhe dubbata. Waaqayyo mana namaa yoo ijaaruudhaa baate warri isa ijaaranii akkasumatti itti dadhabu. Yoo waaqayyotu ijaaraa jira ta'e malee namni qobaasaa yoo ijaaru, namni qobaasaa yoo fiigu, namni waaqayyoon malee dubbii sagalee waaqayyoo malee hubannaaf ommaa malee yoo itti dadhabu akkasumaan dadhaba dhumarratti bu'aa hin qabu. Kan nuti fiiguun nurra jiru kan waaqayyo irratti ulfaatu irratti. Kan nuti fiiguun nurra jiru haa waaqayyo keessa jirudha waan kuni adeemsi koo kuni. Murteen ani murteesse kuni gooftaan keessa jira jennee bitaan mirga isaa ilaaluudhaan ta'uu qaba. Kanaaf waaqayyo mandara tokko yoo eeguudhaa baate namni isa eegu akkasumatti eegaa bulaa'edha. Amma gaxinnoo ishee dhaabee tanasitti waa tokko ibsuu yaala. Namni mana ijaaraa waaqayyo garuu ni ijaarre. Namni mandara eegaa waaqayyo garuu mandara sanan eegne. Maal jechuudha? Namnoo tattaafachaa jira, namnoo eegaa jira, namnoo fiigaa jira, waaqayyoo keessaan qabu. Maal jechuudha waan kuni? Namni waaqayyoon malee qobaasaa fiiguu danda'a jechaadha. Namni iddoo waaqayyoo hin jirre halkaniif guyyaa itti dadhabuu danda'a jechaadha. Eeyyee akkanadha sagalee waaqayyo. Iddoo waaqayyoo hin jirretti dadhabbiin ala namaa bu'aa hin qabu. Dhumarratti gammachuu hin fidu. Kanaaf dadhabbii koo faana fiigichoo koo faana wanta ani hojjedhu kana keessa gooftaan jira. Wanta hojjechaa jiru kana hubannaadhaan hojjechaa jira.
ogummaa waaqayyo biraa dhufeetan hojjechaa jira jennee yeroo hundumaa murtii murteeffannee sanaan dubbii sagalee waaqayyootiin qorachuun nu barbaachisa. Yoo dubbii sagalee waaqayyootiin qoramne nutti fakkaachuu danda'a akka diirama siin argisiise macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 irratti namichi xuriidhaan jiru suni namichi fedhasaa keessa jiru suni akkasatti fakkaatetti jiraatu suni waa'ee isaa yoo dubbatu ani qulqulluu dheedhe. Maaliif? Haninni itti dubbii madaalu yaada isaati malee dubbii sagalee waaqayyoo miti. Yoo waan tokko yaada keenyaan madaalamu yoo akka nutti fakkaatetti adeemnu karaa waaqayyoo irraa jallanna. Iddoo sana keessatti waaqayyoo ulfina isaa nu argisiisuuf rakkata. Dhugaadha. Mana ijaaruun barbaachisaadha. Garuu waaqayyoo faana ijaaruu barbaachisa. Dhugaadha. Magaala ufii, biyya ufii, maatii ufii, hojii ufii eeggachuun barbaachisa. Garuu akka fedha waaqayyoo fi waaqayyoo wajjin walii galanii eeguun barbaachisaadha. Gooftaan maccaa hubannaa nuuf haa kennu yaa waaqayyo. Yaa saba waaqayyo, waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu. Adeemsa deemaa jirru kana isa faana deemaan jira moo qobaa deemaan jira akka jennuuf. Of eegaan jira moo isatu na eegaa jira akka jennuuf. Anatu ijaaraa jira moo isa faanaan ijaaraa jira akka jennuuf. Amantii dhugaan inni waaqayyo ilma isaa laateefi ilma waaqayyo wajjiniin inni walii gale suni yoomiyyuu wanta hojjetu dubbii sagalee waaqayyootiin qorata. Dogoggorri keenya, dogoggorri ala namaa dubbii sagalee waaqayyoo kana keessatti arginu maalidha yoo isa jedhu yoo dhaabannee ilaalle namoonni takka waaqayyoon malee qobaa keenya fiigna. Yeroon biraa immoo waaqayyo irratti hirkadheera jennee isa nurraa eegamuu sana irraanfanna. Dogoggorri ala namaa lamadha. Waaqayyoon irraanfatanii qobaa ofii fiigu. Iddoo waaqayyoon jirretti dadhabu. Yookaan immoo ani waaqayyo irratti hirkadheera jennee kan ala namaarraa eegamu. Kan abbichi gochuun irra jiru sana irraanfachuu. Dubbiin jireenya afuuraa, dubbiin amantummaa, dubbiin kiristaanummaa waaqayyo irratti hirkatanii isa namarraa eegamu sana gochuu barbaada. Waaqayyo irratti hirkachuun isa nurraa eegamu sana nu irraanfachiisu. Akka gannu nun godhu. Waaqayyo na eega jechuun ani of eeggannoo irraa nan baqadha jechaa miti. Ani waaqayyoon qoruudhaaf hin baha jechaa miti. Kan namarraa eegamu jira, kan waaqayyo irraa eegamu jira. Eebbifamuun illee jireenya biyya lafaa irratti eebbifamuun guddachuun kaayyeeffatanii ka'anii sara bira ga'uun kan dhufu waaqayyotti nan amana jedhanii waan dubbataniif miti. Waaqayyotti amanatanii waan namarraa eegamu sana yoo tattaafatanii godhanidha. Yoo itti fiiganidha. Yoo itti dadhabanidha. Maaliif? Waaqayyo biyya lafaa kanarratti han namarraa eegus jira. Han isarraa eegamus jira. Kan ammoo dubbii sagalee waaqayyoo keessatti akka gaariitti ibsame argina. Waaqayyo gooftaan hubannaa nuuf haa kennu. Kanaaf namni eebbifamuu barbaadeedha sagalee waaqayyoo. Namni eebbifamuu barbaade sammuu waaqayyoo saafii laate. Namni badiisa bara kana keessa jiru keessaa miliquu barbaade hubannaaf ogummaa waaqayyoo saafii laate akka dubbii sagalee waaqayyootti itti fayyadamuu qaba. Fakkeenyaaf nama adamsuu deeme tokko laalla macaafa qulqulluu keessaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 12 lakkoofsa 27 irraa akkana jedha. Namni dhibaan jabaatee wanta adamsu duukaa hin bu'u. Dhibaa waan ta'eef waan isarraa eegamu gochuu waan hin dandeenyeef adamsuuf ba'ee jabaatee garuu waan duukaa hin buuneef hin argatu. Namichoo adamsuuf ba'eera maaliif jabaateen adamsu? Kanaaf namni dhimmee hojjetu garuu wanta gaariitti jabeessaa akkana jedha dubbii sagalee waaqayyoo. Namni dhimmee hojjetu garuu wanta gatii jabeessaa in argata. Inni dhimmine suni, inni jabaateen hojjenne suni, inni wanta hundumaa waaqayyoof laatee wanta sarraa eegamu irraanfatu suni homaan argatu. Adamsuuf ba'ee harka qullaa deebi'a. Guddachuuf ba'eetu itun guddatii nafa.
Waan fayyina ta'uu fi hojjechuu utuu danda'u waan badisa ta'utu itti dhufa. Immuma fayyaatti illee, immuma barumsaatti illee, immuma jireenyaatti illee, immuma tajaajilaatti illee kan Waaqayyo irraa eegamu jira, kan namarraa eegamu jira. Bahiitii adamsi jedheera Waaqayyo. Bahiitii hojjedhu jedheera Waaqayyo. Bahiitii baradhu jedheera Waaqayyo. Isa namarraa eegamu namatu hojjeta. Isa Waaqayyo irraa eegamu Waaqayyotu hojjeta. Macaafni qulqulluu barumsa ifa ta'e, barumsa asiifachi waliin hin dhahamne nama barsiisa. Kanaaf egaa nuti Waaqayyotti hirkanneerra warri jennu, mana ijaaruuf jirra warri jennu, guddachuuf jirra warri jennu, biyya keenya badiisarraa, saba keenya badiisarraa eegna warri jennu, Waaqayyotti amanadhu, kan sirraa eegamu immoo godhi. Isa jedhu kana irraanfachuun nurra jiru. Dhugaadha, Waaqayyotti amananna, garuu immoo nurraa eegamu jira. Fakkeenya adda addaa isinitti himuu nan barbaada. Yoo Waaqayyoon malee fiigne, yoo dubbii sagalee Waaqayyoon malee fiigne, akka nutti fakkaatetti yoo deddeebine, isa faana yoo walitti qabne malee, gooftaa faana yoo hojjenne malee, fiigichoon keenya waan qobaa fiignee booddeetti gaabbinu waan ta'uuf, fiigichoon keenya gooftaa of keessaa qabaatu. Waaqayyoon sodaa of keessaa qabaatu. Qulqullummaa akka dubbii sagalee Waaqayyoo of keessaa haa qabaatu. Wanti nuti walitti kuufannu kuni kan qulqullummaadhaan dhufe haa ta'u. Kan ogummaadhaa fi hubannaadhaan dhufe haa ta'u. Eenyullee gara koo yoo ta'uudhaa baate mormituu kooti jedhe. Namni yoo dubbii Waaqayyoo wajjiniin walii galuu baate, yoo hafuura qulqulluu wajjiniin walii galuu baate, waan inni fiigu akka dubbii sagalee Waaqayyootti yoo ta'uu baate mormituu gooftaatti. Namni illee gara koo ta'uudhaa yoo baate, yoo gara kootti ta'uu baate, yoo akka dubbii sagalee Waaqayyootti deemuu baate, yoo akka dubbii hafuura qulqulluutti deemuu baate, ituma anarraa jibba hin qabu ta'ellee, ituma afaan keessaa baasee ani diinadha Waaqayyoof jechuu baatellee mormituu koo ta'eera. Dubbiin jireenya hafuuraa Waaqayyoo wajjin walii galtee yookaan gara fuulduraatti deemta, akka dubbii isaatti deemta, akka fedha isaatti deemta, hankanaachi immoo hin mormita malee gidduun hin jiru. Kanaaf egaa akkasumas jedhe gooftaan, akkasumas namni na wajjiniin walitti hin qabne hin bittimsa. Walitti qabna yoo ta'e, kuufanna yoo ta'e, of eegna yoo ta'e, baranna yoo ta'e, wanti nuti goonu suni hundinuu yaada Waaqayyoo wajjiniin kan walii galee ta'uu qaba. Yeroo kanatti egaa of baasuudhaaf, yeroo kanatti egaa guddachuudhaaf, yeroo kanatti egaa gumaa gaarii baafachuudhaaf fiigichoon keenya hunduu Waaqayyoon baruu irratti kan xiyyeeffate ta'uu kan qabu. Akka dubbii sagalee Waaqayyootti ilaaluu, dhaggeeffachuu, murteessuu, jiraachuu kan ta'uun irra jiru. Kanaaf maaliif yoo isa malee walitti qabna ta'e hin bittinsina malee walitti qabachaa jirra miti. Gooftaan hubannaa nuuf haa kennu. Namoonni baay'een waa baay'ee ofitti kuufatu. Cubbuudhaan ofitti kuufatu. Isa kaan beelessanii ofitti kuufatu. Isa kaan saamanii ofitti kuufatu. Hin kuufama. Gooftaan keessa hin jiru taanaan hin bittinnaa. Waaqayyoon sodaan keessa hin jiru taanaan hin bittinnaa. Kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo yoo dubbatu maal jedha? Cubbamaa fi Waaqayyoo walitti kuusuu kennaaf haa kuusu jedha. Nama Waaqayyoon gammachiisu tokkotu harkaa fudhata. Maaliif? Inni Waaqayyoon hin gammachiifne akka fedha Waaqayyootti hin baane. Waaqayyoon gammachiisuuf karaan isaa tokko. Ilma Waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii akka fayyisaa ofii qoricha ofiitti isa fudhatanii sana booda immoo akka dubbii sagalee Waaqayyootti deddeebi'uudha. Wanti isaa salphaadha. Akkas taanaan yoo sassaabne gooftaa wajjin sassaabna. Yoo kuufanne gooftaa wajjin kuufanna. Wanti gooftaa wajjin hin kuufame, wanti ogummaadhaan qabannee baanee galle booddee gaabbii nutti hin fidu. Akkan gaabbine barbaanna obboloota koo. Waaqayyo wajjin walii gallee haa deemnu fiigichoo keenya. Isa wajjiniin walii gallee gara fuulduraatti haa deemnu. Rakkinni inni jalqabaa iddoo Waaqayyoo hin jirretti kuusuudha jechuuf hin kana jedhe. Wanti Waaqayyoo keessa hin jirre hunduu dhuma irratti rakkina waan fiduuf dubbima hafuuraa isa dubbannullee, hojii masa hojjennullee, waa'ee dhukkuba koronaa amma odeessinu kanallee maal jedha Waaqayyo? Maal gochuutu nurraa eegama? Maal godhaa nuun jedha yeroo kanatti gooftaan?
Waaqayyo na eega jedhaatii bahaa jedha. Bahaatii of saaxilaa rakkinatti jedha. Waaqayyoon keessaniin qoraa jedha hin jedhu. Of eeggadhaa jedha. Karaa keessan ilaalaa jedha. Adeemsa keessan hundumaa ilaala. Magaala tokko yoo galtanii warra magaala sana keessa jiranii eenyummaa isaanii dura ilaalaa jedha miti sagalee Waaqayyo. Eenyu akka jiru baraa. Achitti ilmi nagaa yoo jiraate ilma nagaa sana wajjiniin walii galaatii achi tura amma magaala sana keessaa baatanitti. Maaliifi kan sammuu namaatiin hojjetamu akka dubbii sagalee Waaqayyotti deemnee kan nuti gochuun nurra jiru jira jechuusaati. Inni lammaffaan innan isin argisiisuu barbaade Waaqayyo wajjiniin namni yoo hin deema ta'e Waaqayyotti amanata yoo ta'e hani sarraa eegamu sana hin irraanfatu. Of eeggannaa nama biraa godhamuun irra jiru sana hin irraanfatu. Yeroo baay'ee wanti barameeru tokko jira biyya keenya keessa, saba keenya keessa. Wanti barame kuni maalidhaa? Waaqayyo siif yaada, Waaqayyo si eega, Waaqayyo si tiksa, kan sirraa eegamu homti hin jiru, ati isatti amanachuu malee kan sirraa eegamu waa tokkollee hin jiru kan jedhu yaada akkasiitu jira saba keenya qixa lamaan. Fakkeenyaaf Waaqayyoon si eega, ati of eeggachuun sirra hin jiru. Waaqayyoon si nyaachisa, ati hojjechuun sirra hin jiru. Jechuudha waan kun. Kanaaf immoo yeroo baay'ee namoonni dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa luqqisanii akka fakkeenyaatti kan isaan dubbatanii Maatewos Wangeela Maatewos boqonnaa 6:26 jiru. Akkana jedhu simbirroota qilleensa keessa balali'anii ilaalaa isaan hin faccisan hin haamanis gombisaatti hin galchan. Garuu abbaan keessan inni waaqarraa isaan hin soora. Egaa isin immoo isaan irra guddaa hin caaltaniiree jedhu. Amma namoonni dubbii sagalee Waaqayyoo kana iddoo maleetti itti fayyadamu. Akkamitti itti fayyadamu yoo jettanii akkuma jirutti dubbisu. Kontekstii isaa irraanfatanii waan gooftaan kana keessatti dubbachuu barbaade sana irraanfatanii akkuma jirutti gadi buusaniitu Waaqayyo simbirroota hin soora. Siinis hin soora. Kanaaf isaaniin hojjetanii asumarrattuu akkana jedhu isaan hin faccisaniidha. Waan itti dadhaban hin qabanii, waan itti fiigan hin qabanii. Mana barumsaa deemuun isaan hin barbaachisu, qotuun isaan hin barbaachisu, gombisaatti naquun isaan hin barbaachisu. Kanaaf isinis warri Waaqayyotti amantanii fiiguun isin irra hin jiru, of eeggachuun isin irra hin jiru, koronaarraa of eeguun maaskii sana uffachuun isin irra hin jiru, walirraa fagaattanii deemuun isin irra hin jiru. Akka jechuuti waan kun. Akkatti qoratanii akkana jedhu namoonni. Waaqayyo naaf jira jedhu. Eeyyee Waaqayyo nuuf jira garuu kan nurraa eegamutu jira. Waaqayyo simbirroota sanaaf jira garuu kan simbirroota kanarraa eegamutu jira. Jalqaba yoo laalle nuti simbirroo miti. Isaaniin simbirroo godhee waan uumeef waan nyaatanii ofii isaanii akkan facaafne, ofii isaanii akkan hammanne, akkan faccifne. Garuu waan uumameefii sana iddoorraa iddootti deemanii akka nyaatanii godheetu isaan uume. Nuti simbirroo miti. Gaafuma nu uume sana Waaqayyo maal jedhee ati garuu hin facaafattaa, hin hammattaa, gombisaa keetti hin naqxaa, dadhabbii keetiin kanatti nyaata nyaattu. Hojjetteetu nyaata nyaatte. Kanaaf ani simbirroo waan hin taaneef fakkeenya simbirroo ofirratti waamuun nurra hin jiru. Lammaffaa immoo gooftaan asitti kan dubbate maalidha isa jedhu yoo laallee isuma keessa yoo laallee simbirroonni kun calluma jedhanii nyaatu hin jenne. Akka simbirroo waan isaan irraa eegamu tokko hojjetu. Maal hojjetu isa jedhu yommaa laallu yommaa ganna ta'e yommaa yeroo bokkaa ta'e gara bokkaan hin jirretti iddoo bona ta'etti baqatu. Iddoo nuti hin qorra jennee facaasuu dinnee hammachuu dinnee teenyu sanarraa isaanis hin baqatu iddoo lafa o'aatti. Simbirroon waan ishee irraa eegame hin gooneere, hin hojjenneere. Nyaata barbaacha kaatee magaala tokkorraa magaala tokkotti amma fakkeenyaaf Awurooppaa kanarra baqatanii gara Afrikaa deemuu nuun jedhu biyya kana. Simbirroonni keenya baqatanii yommaa qorraa Afrikaatti nu jalaa galanii jedhu maaliif deemanii yoo jenne nyaata barbaacha deemuu jedhu. Simbirroon gooftaan akka fakkeenyaatti nutti hime kuni yommaa nuti
diida baanee dhaabbannee wanti nyaatamu lafarra hin jiru jennee yaannu isaan garuu lafa sanarraa gadi jedhanii sassaabanii funaananii nyaatu. Maal jechuudha? Waan isaan irraa eegamu gochaa jiru. Dhufeetu afaan kaa'ee miti. Waan namarraa eegamu hojjechuun fayyina argachuuf baay'ee barbaachisaadha. Guddachuuf baay'ee barbaachisaadha. Dubbii sagalee Waaqayyoo iddoon taanetti fayyadamuun nurra hin jiru. Hubannaan, ogummaan dubbii sagalee Waaqayyoo wajjin walii galanii gara fuulduraatti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yommaa jalqabnu Waaqayyo faana hubannaadhaan hojjechuu kan hin jedhu. Hojjechuun nurra jira, garuu hubannaadhaan haa hojjennu, ogummaadhaan haa hojjennu. Kanaaf obboloota koo simbirroon hin hojjenneere. Simbirroon yeroo gannaa gara biyya ho'aatti hin baqanneere. Simbirroon deemtee godoo ishee ijaarrachuuf baala luqqiftee, haafa luqqiftee fidattee mana ni ijaarranneere. Waan ishee irraa eegamu hin gooneere. Nuti maaliif har'a waan nurraa eegamu waan hin goone guddachuudhaaf, bishaachuudhaaf, maaliif of guddisuudhaaf, dhukkuba bara kana dhufe keessaa saba keenya baraaruudhaaf, biyya keenya baraaruudhaaf waan nurraa eegamu maaliif hin goonure? Waaqayyo nu tiksa jennee yoo teenye, isa nurraa eegamu yoo gochuu baanne, hiyyuma malee, rakkina malee kan argamu jiraare hin jiru. Waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu obboloota ko. Waaqayyo waan hojjennu hundumaa dhugaa baruudhaan akka hojjennu nu haa gargaaru. Namoonni dubbii hafuura Waaqayyootti bishaatanii tokko tokko akkana jedhanii dubbatu. Yommaa Waaqayyootti amanattanii jedhu. Waaqayyootti amanachuu fi waan namarraa eegamu hojjechuun akkamitti walgita akka deemanii, wal bukkee akka deemanii yommaa argisiisanii, yommaa Waaqayyo irratti hirkattu, isatti yoo amanattu, isa malee jiraachuu akka hin dandeenye. Isa malee eessayyuu ga'uu akka hin dandeenye bariitii laphee kee guutuu, garaa kee guutuu isatti hirkadhu. Akkasumas immoo yommaa waan sirraa eegamu hojjechuuf kaatu, yoo ati tattaafattee hojjette malee, yoo itti dadhabde malee, yoo fiigdi malee waan jijjiiramu akka hin jirre bariitii garaa kee guutuu hojjedhu. Kuni lamaan walgita deemuu qaba amantii keessatti. Amantii kiristaanaa keessatti Waaqayyoon amanachuuf jabaatanii of eeggachuun, jabaatanii hojjechuun, inni sammuudhaan hojjetamuu fi inni amantiidhaan hojjetamu lamaan isaanii walgita deemuu qabu obboloota ko. Waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu. Kuni walgita deemuu qaba. Rakkinni keenya isa kana. Ookaan isa hafuuraa fudhanneetu isa sammuudhaan hojjetamu irraanfanna. Ookaan immoo isa sammuudhaan hojjetamu fudhanneetu amantii Waaqayyo irratti qabnu irraanfanna. Kuni kasaaraa ta'a. Kuni rakkina ta'a. Amantummaan lamaan saayyuu hubannaaf ogummaadhaan akka hojjetamu godha malee karaarra nama hin jallisu. Waaqayyo jallina irraa nu haa deebisu. Waaqayyo hubannaa dhabisa irraa nu haa deebisu. Kanaaf kufnee kan hafne, gar tokkotti ciccineetu kufnee hafne. Har'a garuu Waaqayyo, ani biyya Kooriyaa keessa waggaa 8 jiraadheera. Biyya sana yommaan jiraadhee seenaan baradhe keessaa tokko maalidha yoo jettanii, biyyi suni kanaan dura biyya beelahaa waan turteef, waraana keessa waan turteef gargaarsa saba Itoophiyaa irraa argatteetti. Mootummaan Itoophiyaa bara sanaa humna waraanaa achi ergeera, gargaarsa achi ergeera, nyaata achi ergeera hin qabaniif. Biyya sana keessatti waan nyaatanii waan hin qabneef baala nyaataniiru. Hidda mukaa wanti nyaatamne hin jiru. Booda irratti han nyaatanii yommaa dhabanii duuti yoo isaanitti dhufu, du'uu mannaa maaliif foon saree hin nyaannu jedhanii foon saree nyaataniiru. Amma ammaattuu warri jaarsa ta'anii, warri maanguddoo ta'anii foon saree kana nyaatu. Waan yeroo sana baraniif. Qixxa lamaanitti maaltu dhalate? Warri Ameerikaa kuni achi galanii namoota kana barsiisuu jalqabanii wangeela. Wangeela yommaa barsiisanii namoonni wangeela baratanii akkama Pastor David Shaw jedhamanii Yoidoo Full Gospel jedhama waldaan isaanii isaaniin gara gooftaatti fidan. Namni kuni gara gooftaatti dhufanii jijjiiramanii baay'ee amantiidhaan kan gubatanii, hafuuraan kan gubatanii ta'anii saba sanatti deemanii wangeela lallabuu jalqabanii. Namni wangeelaan jijjiirame suni amantiidhaan jijjiirame miti. Amantii duwwaa miti kan jijjiirame. Amantiinsaa Waaqayyo irratti ta'eetu ilaalchisaas faana jijjiirame. Amantummaan Waaqatti amannu duwwaa miti kan jijjiiru.
akkaataa jireenya keenya hubannaa keenya murteessinu hundumaa ogummaaf hubannaan akka goonu godha. Kanaaf jaroonni kun jijjiiramanii hojii warra jaallatan ta'an, warra baratanii ta'an, warri amantii ta'anii tattaafatanii yommaa hojjetanii gaafa waaqayyoo waaqeffatanii gaafa hojjetanii guddinni yommaa dhufuu jalqabu ollaan isaanii inni amantii budaa keessa jiru yookaan budiist warri jedhamanii kun yoo ilaalanii jaroonni kun hin hojjetu. Yoo ilaalanii jaroonni kun waaqeffachuutti sin fiigu maal jedhanii jaroonni kun akkas hojjetanii nama taanaan tattaafatanii nama taanaan ani maaf hin hojjedhu reedhani. Waaqa isaa yoon amanuu baadheellee tattaaffii isaarraa maaliif hin baradhu? Guddina inni argate irraa maaf hin baradhu jedhan. Amma kanan isin argisiisu baade maalidha? Amantiin jabaatee jijjiirama afuuraa fi jijjiiruma ilaalchaa sammuudhaan gara bishaachuutti yommaa dhufe sana warri biyya lafaa keessa jiranillee salaalani. Har'a amantii kiristaanaa keessatti amantii waldaa kiristaanaa keessatti yeroo baay'ee kan nuti itti hamatamnu maalidha? Waaqayyotti laatu waan hundumaa kan isaan irraa eegamuun hojjetanii isa jedhu. Guddachuudhaaf hin tattaafatanii gara fuulduraatti deemuudhaaf waan isaan irraa eegamuun hojjetanii isa jedhudha. Kana keessaa ba'uun nurra jira obboloota ko. Yaa saba waaqayyoo kana keessaa ba'uun nurra jira. Waaqayyotti amanachuun guddachuurraa nu orkuun irra jiru. Hubachuurraa nu orkuun irra jiru. Har'a warri Kooriyaa kuni guyyaa tokkotti gara konkolaataa 50,000 100,000 warri har'a Samsung jedhamanii warra Hyundai jedhamanii Deewoo jedhamanii warri kun hunduu achitti oomishamu. Kun eessaa dhufe yoo jettani kiristaanota jijjiirame waaqayyotti amanate warra tattaafatee hojjetu. Yaa obboloota ko koronaas yoo ta'e yoo tattaafannee irraa of eegne malee waaqayyo na eega jennee yoo gaditti baane of eeggannaan si eeganuun jedhe miti gooftaan. Of eeggannaan si golganuun jedhe miti ree gooftaan. Of eeggannaa nurraa eegamu yoo gochuu baane yoo saba keenya gorsuu baanne rakkina waan fiduuf isa namarraa eegamuuf isa waaqayyorraa eegamu lamaansaa walitti buusuun nurra jiru. Isa nurraa eegamu sana haa goonu. Akkana jedha sagalee waaqayyo. Of eeggannaan si golga hubannaanis si eega. Maaliif waaqayyo of eeggannaan si golga hubannaan si eegamaaf aannan si eegamaaf jechuu dide waaqayyo. Kun dubbii sagalee waaqayyo miti. Waaqayyo inni aannan si eega karaa ati deemtutti nan si gaggeessa. Si faana hin ta'a yeroo rakkina kee yeroo ibiddaa yeroo bishaanii yeroo lolaa si faana nan ta'a inni jedhe waaqayyo asitti immoo maal nuun jedheera of eeggannaan si golgaa hubannaanis si eega. Mucaa koo hubadhu yeroo akkasii kana hubatanii keessa darbu. Waaqayyo hubannaa nuufaa baay'isu obboloota ko. Yeroo akkasii kana waaqayyoon gorfamanii namni tolaan namni qulqulluun namni waaqayyoon amanatu dubbii fagootti ilaaluu nama danda'udha. Edda qabamee miti kan inni wayyoo jedhu dura fagootti ilaaluu danda'a. Kanaaf yeroo kanatti anaaf isin waan lafa kanarratti waan biyya lafaa irratti ta'aa jiru kana fagootti ilaaluu danda'uun nurra jira. Kan fagootti ilaallu yoo dubbii sagalee waaqayyootiin bishaanne irra yoo ta'edha. Yoo waaqayyoon sodaanna ta'edha. Amantiin keenya isa fakkeessutuun ta'in isa dhugaa yoo ta'edha. Obboloota ko waaqayyoo gooftaan hubannaa nuufaa kennu. Dhumarratti akkamitti deddeebi'uun akka nurra jiru dubbii jireenya hafuuraan yoo ta'e dubbii fooniin yoo ta'e hojiidhaan yoo ta'e hawaasa keessa yoo ta'e waldaa keessatti yoo ta'e mootummaa keessatti yoo ta'e biyya lafaa irratti akkamitti deddeebi'uun akka nurra jiru dubbiin sagalee waaqayyoo waa'ee hubannaaf ogummaa Efesoon 5:15 irratti akkana jedha. Egaa attamitti akka deddeebitanii haalallee ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin taanetti hin jiraatinaa. Edaa anaaf isin jiraachuun kan nurra jiru akka warra ogeessota ta'etti malee akka warra ogeessota hin taanetti miti. Maaliif gooftaa gooftota mootii mootota waaqa hundumaa beeku. Waaqa gorsuu danda'u, waaqa karaa argisiisuu danda'u, waaqa dubbii sagalee isaa nuuf kenne tuu qabnu warra ogummaan isaanii hir'ate ta'uun nurra jiraare.
warra hubannaa hin qabne ta'uun nurra jiraaree obboloota ko. Yeroo akkasitti mootummaan biyya lafaarree warri qabeenya qabna jedhani warri hubannaa qabna jedhani biyya Xaaliyaan biyya keessa jiraadhu kuni addunyaa keessatti sadarkaa lammaffaadha. Mana yaalaa hospitaala keessatti waan akkasii irratti namootaaf fayyaa kennuu irratti sadarkaa lammaffaarra teessi. Yeroo akkasitti isaanillee sodaatanii qorichi keenya nun baafne, qabeenyi keenya nun baafne, humna keenyaan homaa gochuu hin dandeenye, mana taa'uun nurra jira, carraan nuti qabnu mana keessa dhokachuudha yeroo isaan jedhanii kanatti anaaf isin immoo hubannaa dhabnee, ogummaa dhabnee, gadi baanee dabarsinee yoo of laanne sirrii ta'aare hin ta'u. Kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo akkuma diirama siin argisiisuu yaale ogummaan hin si golgaa'e. Hubannaan immoo hin si eegaa'e. Isa nu eegu, isa nu golgu, dubbii sagalee Waaqayyoo adda baafnee iddoo inni jedhetti itti fayyadamuu baruun nu barbaachisa jechaadha. Yeroo kana hubannaadhaan darbu. Yeroo kana ogummaadhaan darbu. Yeroo kana Waaqayyoon barbaadanii waan namarraa eegamu immoo godhanii darbu. Egaa walumaa galatti yaada koo xumuruudhaaf, yaada koo xumuree waliin akka kadhannuudhaaf waan ani isinitti himuu barbaadu waan lamadha. Beekumsi dhabisni, hubannaa dhabisni hawwii namaa jalaan balleessu. Namoonni baay'een hawwii gaarii, hawwii jajjaboo baay'ee qabu. Guddina hawwuu, badhaadhummaa hawwuu, Waaqayyoon tajaajiluu kabajuu hawwuu, garuu hawwii sana hawwii qaban sana wanta dhugaa godhu hojjechuudhaaf garuu tattaaffii hin qaban. Waan hawwineef dubbiin hin jijjiiramu. Isa hawwine sana bira gahuudhaaf ogummaaf hubannaadhaan tattaaffachuun barbaachisaadha. Gara fuulduraatti adeemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hawwiin nuti qabnu suni Waaqayyo haa ulfaatu kan jedhu yoo ta'e, Waaqayyo anaa fi maatii koo haa tiksu, darbee biyya koo saba koo haa tiksu kan jedhu yoo ta'e, ogummaadhaan gara fuulduraatti socho'uun barbaachisaadha. Waan hawwineef duwwaa miti. Hawwii keenya dhugaa gochuudhaaf tattaaffachuun barbaachisa. Itti socho'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hawwii keenya raawwachiisuuf tattaaffii nurraa eegamu haa goonu. Inni lammaffaan kanani xumura irratti himuu barbaadu maalidha? Tattaafachuun, hojjechuun, fiiguun, barachuun kun hunduu gaariidha. Waaqayyo keessa hin jiru taanaan garuu bu'aan qabu. Hangooftaan keessa hin jirre akka jalqaba irratti ilaalletti hanbittinnaa'udha. Namni biyya lafaa hundumaa yoo kansaa godhate, lubbuu isaa garuu yoo gate Waaqayyo wajjin walii galuu dhabe, gooftaa wajjin walii galuu dhabe maal godhaa? Har'a namoonni baay'ee warra qabeenya qabaniidha cubbuu baay'ee keessa kan laaqii keessa galani. Kan Waaqayyo hin jiru jedhani, kan cubbuu seera jalatti mirga akka argatu akka kabajamu kan godhani warra Waaqayyoon hin beeknedha. Warra qabeenya qabanii, warra fiiganii garuu fiigichoon isaanii Waaqayyo malee fiigame. Fiigichoon keenya har'a Waaqayyo faana kan fiignu nuuf haa ta'u obboloota ko. Qabeenyi nuti ufitti qabachuu fi fiignu kuni gooftaa of keessaan qabu taanaan ittiin banna. Hin dubbifnee sagalee Waaqayyoo keessaa warri biyya Misiriitii ba'anii yaa Waaqayyoo foon barbaannaa jedhani. Yaa gooftaa foon nu barbaachisaa. Nuti mannaa kana nyaannee amma immoo foon keenya tuffatte. Har'as borus iftaanis kanuma nyaanna maaloo foon nuu kenni jedhani. Foon argatanii fedha Waaqayyoo malee. Waaqayyoon qoranii, Waaqayyoon irraanfatanii, hafuura qulqulluu gaddisiisanii, foonicha sana argatanii, garuu immoo ituu nyaatanii du'anii. Har'a ituu nyaannuu akka hin duuneef, ituu fiignu akka hin duuneef, fiigichoo keenya keessa, hojii keenya keessa, tajaajila keenya keessa, gaa'ila keenya keessa Waaqayyoon sodaan baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoon baruun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyoo hubannaa akkasitti nu haa deebisu. Bara kanatti namni Waaqayyoon sodaa dhabeera. Mana keenyatti garuu Waaqayyo haa sodaatamu. Qabeenya keenya keessatti Waaqayyoon haa sodaatamu. Wanti nuti abdannu akkasuma lafaa kaanee kan abdannu ta'uun irra hin jiru. Abdii Waaqayyo laate ta'uu qaba. Abdii dhugaa irratti hundaa'ee ta'uu qaba obboloota ko. Akkas taanaan qobaa hin fiignu taanaan kan fiignu Waaqayyo faana taanaan. Waaqayyotti amanannee waan nurraa eegamu gochuuf qophoofneet irra taanaan sagalee Waaqayyo akkas nuun jedhe. Kan amantii tokkorraa eegamu maal akka ta'e yommaa dubbatu akkana nuuf jedhe.
Faarfannaa boqonnaa 37 lakkoofsa 3 irratti Waaqayyoon amanadhu. Wanta gaarii ta'es hojjedhu. Biyyuma keessa nagaadhaan taa'i. Amanummaas eeggadhuudha. Amanummaas eeggadhuudha. Ilaalaa obboloota ko. Faarfannaa boqonnaa 37 lakkoofsa 3 maal jedha? Waaqayyoon amanadhu. Amantii tokkorraa kan eegamu. Isa humna keetii ol ta'e irratti Waaqayyoon amanadhu. Waaqayyo isa humna keetii olii miti kan inni hojjedhu siin jedhe. Isa hojjechuu dandeessudha. Waaqayyoon amanadhu. Wanta gaarii ta'es immoo hojjedhu. Isa Waaqayyo gaariidha jedhe sana. Isa Waaqayyo kuni anaaf ulfina siif immoo guddina isa inni jedhe sana. Isa dubbii isaa keessatti ibsame sana hojjedhu. Biyyuma kee keessa nagaadhaan taa'i. Amanamummaan immoo si bira haa jiraatu. Ati Waaqayyoofis namaafis amanamaa ta'e. Obboloota ko, Waaqayyotti amanachuu, waan gaarii ta'e hojjechuu, nutis immoo Waaqayyoofis ta'e namaaf amanamaa akka taanu Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo kanatti, yeroo rakkinaa kanatti amantiin tokko bara kana ce'uu kan danda'u, yeroo rakkinaa kana keessa darbuu kan danda'u Waaqayyoon amanatee isa gaariidha jedhame sana hojjetee Waaqayyoofis namaafis amanamaa ta'ee yoo deddeebi'edha. Akkas goonee gara fuulduraatti deemuu akka dandeenyu Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Akkas goonee yeroo rakkinaa kana, yeroo qorumsaa kana, yerootti namni hunduu sodaatee gola isaa galee boru maal ta'uuf jira jedhe kana, yerootti namni fira isaallee owwaallachuu dadhabe, dhukkubsataa isaallee haqee dubbisuu dadhabe kanarratti hubannaa caalaa, Waaqayyotti hirkachuu caalaa, waan nurraa eegamu gochuu caalaa waan an bira gochuu hin danda'u. Isa akkasii irratti Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Ameen. Haa kadhannu walii wajjiniin. Mee haa kadhannu Waaqayyo isa dhageenye kanatti akka jiraannu. Isa nurraa eegamu kana akka hojjennu. Ba'uuf galuun keenya hubannaa keenya duwwaadhaan itoo hin ta'in akka dubbii sagalee Waaqayyotti kan adeemsifannu akka nuuf ta'u. Gooftaa nan si kadhadha. Dhageenyeerra dubbii sagalee kee. Yoo qobaa keenya fiigne, yoo qobaa keenya ijaarre ati keessan jirtu taanaan kasaaraadha waan kuni. Gooftaa qobaa akkam fiigne ati nu deebisi. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin fiigichoon keenya kan si faana fiignu akka ta'u, hojiin keenya kan si faana hojjennu akka ta'u, isa humna keenyaa ol ta'e irratti sitti amanachuu, sitti hirkachuu, si faana ba'uu, si faana galuu akka jiraannu Gooftaa. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin anaaf saba kee ayyaana nuu baay'isi. Yerootti wanti dhageenyu hunduu sodaachisaa ta'etti, yerootti yaa Waaqayyo namni gaaddidduu isaallee amanuu dadhabe kanarratti, yeroo namni namarraa fagaatee haa taa'u, yoo ta'uudhaa baate du'a fidaa yeroo jedhame kanarratti tole jennee dhaggeeffannee yeroof yaa Waaqayyo amma yeroo rakkinaa kuni darbutti Gooftaa of eeggannaa jala akka jiraannu, ogummaa jala akka jiraannu yaa Waaqayyo anaaf saba kee ati ayyaana kee nuu baay'isi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin Gooftaa simbirroon isheerraa eeggamu akka gootu argineerra. Teessee miti kan nyaatte, kaateetu fiigde, kaateetu balaliite, lafa teessee funaannatte. Yaa Gooftaa nutis akkasuma isa nurraa eegamu garati jettetti deemne, waan ati nuun jette hojjennee fiixaan baafachuu akka dandeenyu ayyaana kee nuu baay'isi. Gooftaa inni saba keenya barbaadu, inni hatuudhaaf, inni qaluudhaaf barbaadu, inni ajjeesuudhaaf nutti ba'e, inni biyya Itoophiyaa keessatti sabni ammasii dhumuuf jira jedhee nutti raajeffate. Gooftaa hafuurichi hamaan maqaa Yesus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin kaayyoon isaa haa fashalaa'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin hin hiina haa hidhamu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin duuti nurraa haa ka'u Gooftaa. Jallinni nurraa haa ka'u yaa Waaqayyo. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin hafuurri kee nu haa to'atu. Hafuurri kee warra biyya bushanii, hafuurri kee warra waldaa tajaajilanii, hafuurri kee Gooftaa warra baadiyyaa jiranii, warra magaala keessa jiranii akka gargaaru maqaa Yesus Kiristoosiin si kadhanna. Gooftaa yeroon kuni darbee si galateeffachuu akka dandeenyu. Gooftaa wanta har'a dhaggeeffanne, har'a warra wanta kadhanne yaadanne, Gooftaan waan guddaa nuuf godhe jennee guyyaatti si galateeffannu waan fidduuf maqaan kee haa ulfaatu. Sabni kee yeroo kanatti dhukkubsatee, cinqamee, gidiramee, sodaadhaan qabamee jiru. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin yeroo kanatti hafuura keessa qulqulluudhaan haa tuqamu. Maqaa Yesuusiin sodaan irraa haa buqqa'u. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin sagaleen diinaa irraa haa rukutamu.
Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa maqaan kee irratti haa ulfaatu. Kun hunduu hin ta'a gooftaa si galateeffanna. Biyya keessa jiraannu, biyya Xaaliyaan, Itoophiyaa, Eertiraa, saba keenya isa biyya lafaa irratti manca'ee jiru hunduma maqaa Yesuus Kiristoosiin dabarsinee sitti laanne. Waan nu dhageesseef, yeroo hunduma waan nu dhageessuuf maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa tokkicha ilma kee gooftaa keenya, qoricha keenya, Yesuus Kiristoosiif jedhiitii nu dhagayi. Ameen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ameen. Maqaan Waaqayyo gooftaa macaa kan eebbifame haa ta'u. Pastor sagalee karaa kee Waaqayyo nutti dubbateef maqaan Waaqayyo gooftaa macaa kan eebbifame haa ta'u. Tajaajila kee, maatii kee, ba'uuf galuu kee Waaqayyo haa eebbisu. Hallelujah. Ameen. Yeroo tokko Waaqayyo dhuguma nutti dubbate haala keessa jirru keessatti sagalee barbaachisaa ta'e nuuf erge. Ameen. Waaqayyoon amanachuun akkuma jirutti ta'e waan nurraatii eegamu immoo hojjechuun akka nurra jiraatu Waaqayyo nutti dubbate har'a. Maqaan Waaqayyo gooftaa macaa kan eebbifame haa ta'u. Sagaleen Waaqayyoo maal jedha isinitti fakkaate? Faarsaa 22:3 irratti namni hubataan wanta hamaa hin argaa jalaas hin dhokatedha. Namni wallaalaan garuu ittiin adeema hin adabamas jedha. Waaqayyo of eeggachuu akka dandeenyuuf nu haa gargaaru. Sagalee har'a dhageenye kanatti akka itti jiraachuu dandeenyu Waaqayyo hunduma keenya nu haa dandeessisu, humna isaa nuuf haa kennu. Paastar irra deebinee baay'ee Waaqayyo sinaa eebbisu jenna. Amma Abbabeedhaa wajjin Waaqayyoon waaqessina. Maqaan Waaqayyo gooftaa macaa kan eebbifame haa ta'u. Ameen.
Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Hallelujah. Yesuus bara baraan ulfaatu. Amen. Kabajni ulfin hundumti isaa isaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Amen. Amen. Eebbifamaa. Eebbifame abbeeku. Gooftaan maccaa siyaa eebbisu abbe. Eebbifami. Eebbaaf ta'i. Hallelujah. Gooftaan kana ammayyuu kana caalaa siin hojjeta. Fichi. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa kan eebbifame ta'u. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota keenya fuuldura Waaqayyootti yeroo addaa qabaachaa turre guyyaa har'aa qabaachaa jirra. Dhugumaan argamuun Waaqayyoo gidduu keenya ture. Waaqayyo sagalee isaatiin gidduu keenya ture. Waaqayyo hafuura isaatiin gidduu keenya ture. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa kan eebbifame ta'u. Sagalee isaas ergee isaanis fayyise jedhamee akkuma caafame sagaleen isaa inni fayyisu sun gara keenya dhufeera har'a. Sagaleen ogummaadhaan guute gara keenya dhufeera. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa kan eebbifame ta'u guyyaa har'aa karaa garaa warra nu tajaajilan guddisnee galateeffannaa obboleessa keenya Paaster Taaddase guddaa si jaallanna guddaa si kabajnaa tajaajila guyyaa har'aa nu laatteef Waaqayyo gooftaa maccaa si eebbisu obboleessa koo Abbabee atillee eebbifamarra deebi'een si eebbisa akkasumas bakka garaa teessanii fagoof dhiyoodhaati sagantaa kana hordofaa kan jirtan hundumti keessan lafa jirtanitti eebbifamaa yeroo eebbaa qabaadhaa sagantaa keenya tun xumuriin fuuldura garuu Paaster Taaddaseen kadhataa fi galataan nu godhu Waaqayyoon nu galateeffatu yeroo qabaachaa turre kanaaf akkasumas immoo yeroo keenya dabarsanii Waaqayyootti nu kennu saba keenya fagoof dhiyoo jiru hunduma weegumsi Waaqayyoo akka wajjin ta'u Waaqayyoon nu kadhatu sagalee har'a dhageenya irratti. Amen. Amen. Yaa abbaa keenya yaa Waaqayyoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jalqabanii xumuruun sibiraati namaa kennama. Si fuulduratti walitti qabamnee si waaqeffannee dubbii kee isa bara baraa dhaggeeffannee faarfannaadhaan lubbuu keenyaaf garaa keenya si fuulduratti dhangalaafnee akka si waaqeffannu waan nu gargaarteef maqaan kee haa ulfaatu. Gooftaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin oqubaan kan kee haa ta'u. Galanni kan kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo yaa abbaa keenya situtu nu tiksee har'aan nu ga'e boruufis siin abdanna siin qabna maqaan kee haa eebbifamu. Gooftaa maccaa mootii Israa'el Waaqa hundumaa dandeessu yaa abbaa keenya saba keenya isa biyya adda addaa irratti bittinfamee jiru saba keenya isa biyya keessa jiru yaa Waaqayyo isa si malee gargaarsa hin qabne isa si malee abdii hin qabne maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harka keessa amanamaatti dabarsinee sitti ilaalla. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyya keenya ati nuu tiksi. Yaa gooftaa bushitoota keenya ati nuu eebbisi. Yaa Waaqayyo tajaajiltoota mana kee warra saba kee gaggeessaa jirani warra dubbii sagalee kee dubbachaa himaa jirani barsiisaa jirani ogummaadhaan akka isaan guuttu beekumsaan akka isaan guuttu saba kee gara keetti akka argisiisan akka isaan gargaartu maqaa Yesuusiin si kadhanna. Gooftaa maccaa mootii Israa'el Waaqa hundumaa dandeessu yaa abbaa keenya jireenya guyyaa har'aa kana booda jiraachuuf jirru amma guyyaa ati nuu heeyyamteetti gooftaa akka nagaadhaan jiraannu akka ogummaaf hubannaadhaan baanee gallu hubannaa akka nuu dabaltu harka qabdee akka nu gaggeessitu dabarsinee sitti of laanne gooftaa waan ta'u hundumaatti maqaan kee ololaa jedhu waan nu dhageesseef yeroo hundumaa waan nu dhageessuuf maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa tokkicha ilma kee gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif jedhiitii nu dhaga'i. Waaqayyo isinaa eebbisu. Waaqayyo isinaa eebbisu. Waaqayyo isinaa eebbisu fuula isaa isiniif haa ibsu gara deemtanii hundumaatti harka qabee isinaa gaggeessu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa kan eebbifame ta'u Paaster ammallee irra deebinee guddaa isin galateeffannaa egaa inni kun isa jalqabaa malee isa xumuraan ta'u kana booda deebinee wal arguudhaa fi wal tajaajiluudhaa fi kanaan dura waggaa 20 lakkoofnu yookaan immoo hamma koronaan gara biraan dhufutti ni eeggannu Waaqayyo yeroo kana caaluu nuu kenna Waaqayyo gooftaa maccaa si eebbisu eebbifame Paaster koo abbee atillee eebbifame. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aa asumarratti raawwataa garuu atuu addaan hin bahin fuuldura faarfannaa tokkoon asiisin affeera. Lafa jirtan hundumti keessan torban eebbaa qabaadhaa. Yeroo eebbaa qabaadhaa. Eebba Waaqayyoo keessa tura. Waaqayyo gooftaan maccaa isin eebbisu. Waa'ee sagantaa kanaa immoo yoo yaada qabaattan inbox nu godhaa. Karaa fuula waldaa keenyaa kanaa nu barreessaa. Eebbifamaa Waaqayyo gooftaan maccaa isin eebbisu. Amen.
mari'ate walga'ee mar'ate kan jedheen qabnisa maqaa kee maal jedhee waame garaan koo na ciisa. Abbaa jedhee si waamu abbaa jaltee ergamte haadha jedhee si waamu haadha jaltee ergamte kan kee maalan jedhaa kan kee maalan jedhaa kan kee maalan jedhaa Yesuus sin jaalladha. Simale, nimbe kurma. Simale, nimbe kurma. Situna midiksen, ganda dua kesan, jawicha fankabe. Situ jab servisa. Kam jedheen kamisa olmake kam nimeen kamisa. Abbaa jedhee si waamu abbaa jaltee ergamte haadha jedhee si waamu haadha jaltee ergamte kan kee maalan jedhaa kan kee maalan jedhaa kan kee maalan jedhaa Yesuus sin jaalladha.